ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሼር አርጉ ማርያምን ሼር አርጉ እግዚአብሔርን የምሬን ነው እህታችን ጋር ሄጄ ነበር አሁን የመጣሁት አሁን መምጣቴ ነው ግን በጣም ታማለች እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር በታች ሰው ካጠገቧ እንዲሆን ትፈልጋለች በምንችለው አቅም በምንችለው ነገር ካጠገቧ እንድንቆም ትፈልጋለች ባካችሁ ሁላችሁም ከእህታችን ጎን ነው ባካችሁ ሁንዱም ተከሰን ሼርጎቹ ለኔ ስላዩ ኡመታው ፊት እያቶር ተመዲረ ስላዩ ስሚሰ ገለይታ አቶር ተመዲረ ማለይ ዱረ ማልታ አጅርታንስ me video kana angaduma taggefadha duga dubbachuuf wazi asfaradi midil asfaradi waan baay'ee nama qaanis duga garu galanya yaanni ni bamuutu saba jetta jedinka video kana angaduma taggefadha waan isin gudfalla bayyesus waan nama barsiisu firaankina kana kun maali daba ya rab garu odu walitti kubatte salbi garu museum to duga dubbachuuf firaankida Lugar bucu pohon baik ini makan. Mana sagar masasar nanti baru WhatsApp-nya. Iri ada. Ujung jerum debaka. Kena kamu wanit lagi pada. Wana maja. Zule wajinin turani yu. Kena kumar kita ni. Mucang kufan hedu. Wajinin turan jecur. Gal-gala sa lugar bucu pakai pa. Ati mana sa desi usuma jirtu. Samuni kana kandese. Gin ishee dhiisetu ishee bira dhaqee ishee bira ture jechuudha. Dhaggeeffadha waan isheen jettu dhugaa waan baay'ee nama qaanisu waan baay'ee namatti dhaga'u. Ashama arkafuni hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askaalee jalatti argamtanii jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyo ammoo video operaatiin walitti deebineeti sarara akkuma beekamu waa'ee ganniiti namoota miidiyaa kanarraa hedduun isaanii nama guddaa jessu dhugaa dubbachuu fi hedduu waan nama qaddisiisuudha kan miidiyaa irra deddeebi'aa jiru maal jennaan akka isheen hin gargaaramnee fi dhukkubbiin ishee soba jedhanii warreen miidiyaa akkasuma immoo TikTok irratti wanta hin taane haasa'anii akka isheen hin gargaaramnee dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waa hedduutu jira. Yaa ta'u malee immoo gargaarsi kan nama tirraa kan harki waaqayyo nama gaariitu nama caala. English isheen omaan taatu fayyitee jirti galanni waaqayyo haa ta'u garuu immoo ijoolleen tokko barbachuuf kan waan haasa'anii hin beekne waan dubbatan hin beekne hedduun isaanii hin jiru. Haa ta'u malee ani fakkeenyaaf akkuma argitan mucayyoo asirratti argitan kana yeroo hunda bakka dhugaa dubbachuu fi hedduu ani waan baay'ee tokko na ajaa'ibee saafuu hin beektu bakka akka barbaaddetti dhiiraa ol nama arrabsiti. Endawum yeroo tokko hin saalfataa dhugaa dubbachuu ishiin garuu dubartii taatee akka dhiiraa olitti kan nama arrabsitu jechuudha. Baalagee dhugaa dubbachuu fanii ግን በጣም ተናገራንተ ባይሱ ኮነጃይ ናጃይ
Telegram jechuudha guruupii hidhaniiti shira isaanii xaxanii maal sobanii riikaardii erganii ganni hin dhukkubsanii soomuu jedhanii akka ishiin hin gargaaramne akka gargaarsa hin gooneef odoo ta'ee odoo dhukkubuyyuu baatee arganii ani akka wanti qabdu hundi jalaa gubate arganii isumaafuyyuu yoo gargaarsa ta'eef odoo sobaayyuu ta'e jechuudha garuu immoo sobaa miti ijoolleen qaama dhaqanii ishiin kan jirtu baareen ganni kan jirtu biyya Dubaayiti jechuudha ijoolleen Dubaay ijoolleen as Yuunaayitid keessa jiran dhaqanii gaafatanii bakka baay'ee akka dhukkubsattu namni osoo dhukkubsatiin mana yaalaa dhaqee insoo biraankiidhaan namni jedhu hin jira dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gargaarudha jechuudha. Annaa kana miidiyaa kanarratti waan miidiyaa kana yoo dhaggeeffatanii bakka sammuun namaa dhugaa dubbachuuf sirrii nama hojjetu. Maal jennaan amma immoo nama dhukkubu soba dhukkubsate namni akkamitti soba dhibee ofitti kadhatame. Dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama qaanisuudha waan odumaa sobaayyuu ta'e waan soba hin ta'a jedhanii yaadamneedha. Maaliif mana hakimii fayyadaa dooktorii argan oduu arguurree baatanii haa ta'u irratti agarsiisan akka achi jirtu argamte mucayyoo akka dhugu akkamitti namni jedhee mana banatanii tiktookii irratti sobdii biraankiidha jedhanii sagaleen erganii namni jedhanii ijoolleen bakka oduu garaaf garanaa walitti fuudhanii waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf akka ishiin hin gargaaramneef jechuudha akka ishiin hin gargaaramneef ግን baay'ee dhugaa dubbachuuf waan nama qaanisuudha akkanatti gara walitti jabaachuun keenya Oromoo jechuudha bakka namoonni keenya miqaanya waliin tolu namaaf hin ta'u ofiif maallee hin ta'u kanumarra dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namni Oromoo jedhee faarsu kun sirrii miti isinii galee na kanaafuyyuu maal jechuu barbaaditanii isaanumatu deebi'ee kennu diina walitti ta'a wal miqqisa bakka namni tokko bakka yoo gaafa xiqqoo ishee ol jedhee hin jaalatan namuma keenya jechuudha amma beelaala maalan dhugaa dubbachuuf wal miqqisu bakka wal jaalatu jaalalli isaanii addaa bakka wanuma hundumarratti goobasiidha isaan amantaa isaaniitii irratti bakka baay'ee bakka wal miqqisu waan akkasii kanan beekan keenya namni bakka akka wayii kanatti wal nyaataa wal miqqisaa akkamni wal nacaaltii akkam bakka kana yaada namni sammuu isaa keessa kan jiru keenya namni Oromoon kun sammuu isaa keessa kan jiru qinaatii fi bakka waan hin taane kana yaada sammuu keessatti jechuudha tokkumti isaanii waan gaarii irraan argina ammaatti mucayyoo kana dhukkubee sagalee ta'aa fi turte namaa fi qabboo wajjin boojii kan dhukkubsate wajjin akka isheetti dhukkubsatte wanti ishiin hin taane hin jiru garuu mana ijaaza teechetii miti mana madaa'imii keessa teecheti kan sagalee ijoolleedhaaf ta'aa fi turte innumti sagalee dhumti ishiin iyyaa ooltu sun achi keessatti ishiin sagalee isheetiin iyyaa ooltu sun cubbuu namatti hin ta'u har'a yoo namni gargaaruudhaaf jedhu ganni sobdii biraankiin gootee hin dhukkubsatnee maal darabsuma baay'ee tokko minuma bushaayee keenya namni akkanatti wal miqqisu yoo akkanatti bakka shaarii walirratti yaadu yoo gidiraa akkanatti walirratti yaadu baay'ee nama jibbisiisa nama qaanessa dhugaa dubbachuuf inda'uun keenya ijoollee keenya dhiisaa ijoolleen amaaraa bakka baay'ee tokko ijoolleen walii galtiin maaliif akka afaan inni jettu kanaa miti namoota baay'eedhaan waliif galti isheen dhugaa dubbachuuf namni akkasitoo walii galee nama hunda wajjin jiraata garuu immoo zariinatii
akkasuma waan hin taane kana egaa jedhanii sirrii miti dhugaa dubbachuuf waan akkasii warreen sammuu keessaa qabdan sammuu keessaa baasaa waa'ee zareenyaati jechuudha. Oromoo kiyyaa Hamleettisiyee kiyyaa Maalishiyoo kiyyaa kana sammuu keessan keessa akka hin jiraanne waan akkanaa dhugaa dubbachuuf keenya namni wal gargaaruun beeku wal miqqisuun malee wal guddisuun beeku beeka ani waan an argee dhugaa dubbachuuf ani washii kanarratti jechuudha namoota meeqa sagalee taati. Amara Oromoo jedhin sagalee ta'aafii turte. Ishiinis garuu har'a ijoolleen Amaaraa dhugaa dubbachuu liibii irratti hanga sa'aatii lamaatiin dhaggeeffadhe galgalaa kaasee liibii irra turanii bakka ijoolleen Amaaraa dhugaa dubbachuuf bakka baay'ee tokko dhiphachaa fi turanii giiftirrii kennaafii turanii waaqa sirrii kadhachaafii turanii keenyoo suni kana jetti kunoo biyyuma ishii taate ganaa deebite dhugaa dubbachuuf caaltuun amma muntarri kunii fi isheen biyya tokko ganaa deebite isoo dhibraafidha. Ganni tiyyaa manatti tiyyaa hanjechaa turte san ammoo deebite maal jetti biraafii nu goote. So sagaleedhaan nu erge birraa maali telegiraam irraan guubitu jira isaarraan nu ergame sagaleeni soboo dhukkubsanne opereeshin hin taane waan hin taane waaqayyo yoo opereeshinidha yoo ta'uu baate fayyitootuma fayyaa isheetittuu yoo deebite maa dhaabbattee deemte dhaaree amma oo xiqqoo ishee ol jettee dhibee isheetirraa dandamatte wayini dhugaa dubbachuuf hedduu takka qalbii mijaa'udha dhugaa dubbii baay'ee tokko laphee mijaa'e maaliif ishiin ol jettee dhaabbattee deemnan bakka fayyitee miti kan jedhan amma akka duutu barbaadu sila maal jechuudha dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiiseera har'a namuma bakka afaan Oromootu haasa'u baay'ee na jibbisiise kirtu maali miqqeenyinnatiin akkanaa sanuu biyya ishii taate